dubartii hojjechuu dandeessuun barbaada naan jedhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee ijoollummaa kootti galeen maatii koo jechuun akkoo koo biratti haga kutaa 4 ergan baradhee booda adaadaa kiyya bira dhufeen immoo haga kutaa 10tti baradheen kolleejjii Baalaataa Orraallee eebbifameen hojii dhabeen waggaa tokko lafa taa'een ture. Haadha kiyya kanan dhabe da'umsarratti haati koo na deessee anaan carraa na ilaalus ta'e akka dhalaatti na hammachuu akka haadhaatti na dhungachuu na hoosisuu uffata kiyya narraa miicuu dhala koo jetee na kunuunsuuf carraa hin arganne. Ciniinsuun kan ishee torbee tokko kan fixe ture. Akka durii yeroo sanatti manni yaalaan bakka hundaan jiru mitire. Torbee tokko erga ciniinfatee booda sa'aatii dhumaarratti ani gadameessa ishee keessaa bahaa otoo hin jiru lubbuun ishee akka darbe warri deessisan qaama ishee keessaa anaan gototanii akka na baasan ergan guddadhee umriin koo waggaa 15 ta'ee adaadaan koos ta'e akkoon koo natti dubbatte. Abbaan kiyyallee nama gaarii ture. Seera qabeessaan haadha koo waliin gaa'ilaan wal fuudhanii ani mucaa isaanii jalqabaati. Yeroo haati kiyyaaf abbaan koo wal fuudhan lamaan isaaniiyyuu ijoolleedha. Abbaan koo garatti na fudhatu bitaatti galee jennaan akkoon koo jechuun haati haadha koo nan guddifadha bakka dhala koo naaf buuti jechuun ishee biratti guddachuu jalqabeen yeroo umriin koo waggaa 10 guutuu barnootaan kutaa 4ffaa yeroon gahu obboleettiin haadha koo heerumtee waggaa 15 oliif gaa'ela keessatti dhala dhabde. Haadha kiyyaan hundaafuu kanaan booddee kan koo abdiin qabu mucaa obboleettii koo nan guddifadhaa naaf kenni jetee anaan na fudhate. Akkoon kiyyas isheef na kennite. Yeroo sanarraa kaasee ture abbaan koos amma dhalli koo ija koo duraa deemteeti kanaan booddee yoon fuudheyyuu rakkoon qabu jedhee haati koo duutee waggaa 10 booddee gaa'ela lammaffaa dhaabbate. Haa ta'uutii garuu innis gaa'ela lammaffaa dhaabbate carraa dhala argachuu haga ammaatillee hin arganne ture. Dhalli abbaan kiyya qabu ana qofaadha. Maarree haadha na deesse dhabeen haa ta'uutii garuu haadha abbaa ta'anii kan na kunuunsan akkoo kiyyaaf akaakayyuu kiyya abbaa koo adaadaa koo fi abbaa manaasheef dhala ta'een na kunuunsanii waa'ee dhabuu haadhaa guyyaa tokkoof otoo hin yaadiin humna qabaniin wanta danda'aniin ijoollee haadhaaf abbaa qabdu mana haadhaaf abbaa isheetti caalaa guddatteen oliti na kunuunsanii hundi isaanii na guddisanii. Haadha dhabuun kiyya waan itti dhaga'amu isaanitti fakkaatee adaadaan kiyya yeroo hundaa ani siif si dhaluu baadhus haadha keedha inni immoo abbaan manaan koo abbaa keedha hanga nuti lubbuudhaan lafa kanarra jirtutti kan keenya kan ta'e hundi kan keetii. Yeroo barnoota kee xumurtu immoo yookiin hojii jalqabda yookiin immoo waan ta'e siifannee si jalqabsiisna jechuun afaaniin qofa otoo hin taane waraqaadhaan jaarsa nama guddaa kaa'anii yeroon kutaa 5ffaa baradhu na mallatteessanii akka dhala isaaniiti hin na gorsu. Abbaan kiyya torbee lamatti isaa ta'u baatiidhaan dhufee na ilaalaa. Dhalli koo akkam taate naan jedhee dhufee na gaafataa. Baay'eetti na jaallataa. Harka qullaasaas anatti hin dhufu. Waan qabuun waa bitee ana bira dhufaa. Akkoon kiyyas akaakayyuun kiyyas anaan baay'ee jaallatu. Suuraa kiyya ijoollummaatti na kaasan ergan isaan biraa deemee booda guddisanii dhiksisiifatanii yaadannoo mucaa isaanii duute yookiin immoo haadha koo yaadachaa suuraa kiyya yeroo hundaa laalaa waa'ee koo dubbatu. Gaafa danda'anii gara magaalaatti dhufanis jalqaba kan ijaan arguu barbaadan anaanidha. Jaalalaa fi kunuunsa ajaa'ibaatiin maatii koo gidduutti kudhadhe. Ijoollummaa kooti jireenyi na tirrateeru hin jiru. Abbootiin yeroo haasa'an ijoollee haadha yookiin immoo abbaa hin qabne yookiin immoo haadhaaf abbaa lamaan isaanii iyyuu hin qabne waaqumatu tika ta'ee gaarii godhee guddisa jedhu mitire. Waaqumti anaan ganamaan na soroorsee tole ishi haa ta'u jechuu malee afaan koo keessaan bahu. Baay'ee na jaallatu. Adaadaan kiyya jechuun guddifachaadhaaf kan nu fudhatte waggaa 15f gaa'ela keessa jiraatee dhala kan hin godhanne kutaa 7 ergan gahee booda bakka hojii ishee yookiin immoo meeshaawwan mana keessaa gurguruudhaan akka magaala keenyaatti kan beekamtu hojii na barsiisuun suuqii ishee keessa daldaluun eegalee. Kanaan garuu wanti uumame ajaa'ibadha. Nama
faana haasa'uun danda'a. Otuu ijaan arganii dachaa ta'aa dhufeem. Waggaa 3 keessatti hojjedheen hojii sanarratti dabalataan mana midhaanii banatanii adaadaan koo anaan suuqii kanatti dhiistee mana midhaanii hojjechuu yeroo jalqabdu abbaan manaa ishee immoo hojii hojjechuu jaallatu mana midhaanii yookiin immoo baaburaa banatee hojjechuu jalqabeem. Kanaan wal gargaaraa waggaa 3 keessatti baay'ee jijjiiramanii anis barnoota koo kutaa 10 gaheem. Kutaa 10 ergan gahee booda xiqqoo anaan baay'ee na dhukkubeem. Garri dhukkuba koo garuu kana jedheen mana yaalaa deemeen furmaata kan ittiin argadhu ta'uu baateem. Har'a mataa kiyya yoo na dhukkube deemeen qorichan fudha. Mataan koo na dhiisee garaa na dhukkubaam. Garaaf immoo deemeen yeroon qoricha fudhu miila na dhukkubaam. Miilaaf immoo deemeen qoricha yeroon fudhu darbee yookiin kalee yookiin harka dhukkubni daddabarsoo na qabateem. Haati manaaf abbaa manaa adaadaan koo haatii fi abbaan koo baay'ee na waliin rakkataniim. Isaan immoo na yaaluuf kilinika naannootti otoo hin taane gara godinaatti na fudhatanii hospitaala dhuunfaatti na wal'aansisuum. Finfinnees si'a hedduu na deddeebisaniiruum. Waggaa 2 guutummaa guutuutti dhukkubsattuun ta'eem. Hojiin keenyis hojiin isaan hojjetanis yaada isaanii gara kooti waan godhaniif baay'ee qorreem. Otoo baay'ee isaan hin hojjetin hojiin yeroo jalaa qorru namoonni naannoo sana jiran hanga yoomiiti ishee waliin rakkattu dhala keessan miti warra isheeti hin deebistanii. Otoo ishee waliin fiigdanii kunoo qabeenyi keessan saffisaa ture hundumtuu gadi bu'aa dhufee qabeenyi immoo takkaa nama harkaa baanaan namaaf hin deebi'u yookiin warra isheetti deebisaa yookiin dhiisaa haa dhukkubsattu jedhaniini. Otuma na dhukkubuutiin immoo barnoota leenjii teeknikaaf ogummaas nan baradhaam. Torbee 2 ji'a torbeetti deemaam. Akka na dhukkubu ragaa waan hin dhiyeessuuf barsiisonni inna dabarsu qormaatas ilaalcha keessanaaf godhuum. Kanaan haala baay'ee ulfaataatiin waggaa 2 kutaa 10 fixeen nan dabarseem. Waggaa 2 boodee garuu rabbiif galanni haa ta'u mana amantaa bakka fagoo deemeen baatii tokko keessa jiraadheen guutummaa guutuutti fayyeen gara haadhaaf abbaa kootiin deebi'eem. Namaaf kan dadhabame waaqayyoof waa hunduu ni danda'ama mitiree waaqni na fayyiseem. Yeroon fayyee guutummaa guutuutti dhibee koorraa dandamadheen gara maatii kootti deebi'u qabeenyi maatii kiyyaa yookiin immoo kan na guddisan kan haadhaaf abbaa koo baay'ee gadi bu'ee wanti nyaataniif wanti dhuganillee sadarkaa dhiburra ga'eeraam. Anis kanan argiti baay'ee gadeen haadhaaf abbaa kootiin anaaf jettanii harka duwwaa keessanitti haftani mitiyyii yeroon jedhuuni qabeenyi kun hundumtiyyuu lubbuu keerra nuun caalu nuti kan barbaanne ati fayyitee gara manaatti deebi'uu keetii duras hojjenneetu finnee amma ati baga nagaa nuuf taate malee wanta hunduyyuu suuta jedhee yeroo isaatti deebi'anaan jedhaniim. Waggaa 2 guutuu manni isaanii hanga duwwaa ta'utti akka dhala isaaniiti haadhaaf abbaanaaf ta'anii na waliin rakkataniim. Waggaa 2 boodee fayyeen guutummaa guutuutti ergan nagaa godhadhee booda baadiyyaa abbaa koo bira deemeen maaloo haadhaaf abbaa koof maallaqa liqeessii fi anatti waa hunda isaanii fixaniiru jedheen yeroon gaafadhu maalan liqeessaree atoo dhala kootii siin fayyisuufoo takkaa Finfinnee takkaa magaala akkanaa takkaa mana amantaa akkanaatti si fudhatanii naannaa turanii liqii maaliiti kunii ture kan hin godhu natu beekanaan jedheem. Kanaan abbaan kiyya kan na dhalche abbaa kiyya isa na guddisu waamee lafti kuni lafa qonnaadhaa barakkanaa qarshii 50,000 hin bitee intalli koo yoo jabaatu nan kennaafi jedheen karoorsee ture. haa ta'uutii garuu amma waan isinirra jirtan mucaan kiyya waan na timteef as achi otoo naan hin jedhin lafa kana fudhuutii gurgurii hojii keessan isiniif deebisuu baatus jalqabii isiniif ta'a jedhee gaafateeniim. Abbaan kiyya na guddifate lakki homaa rakkoon qabu mana kiyya qabsiiseen baankiirraa liqeeffadhaa yeroo jedhu abbaan kiyya na dhalche gonkumaa otuu lafti kuni jiruu hin liqeeffattanii gurguraatii itti fayyadamaa jedheeniim. Kanaan abbaan kiyya inni na guddises tole jedhee lafa sana gurguratee qarshii 250 hojii dhaabbatee jiru bakka sadaniiniyyuu jalqabsiisee anis bakka hojiitti deebi'een hojjechuu jalqabee barnoota kiyyas waggaa tokko booddee xumureen akkuman xumureenis seeraan barnoota waan hin baranneef haatiif abbaan koo na guddisan maal siif goonaa maal hojjechuu kanaan booddee umriin kee waan naga'eef haala kamiin jiraachuu barbaadaa jechuun na gaafatanii yeroo kana deebiinanii deebisee fi homaa hin barbaadu mana
kanaan deemuu karaa kamiin iyyuu yoo ta'e kan koo jedheen qabeenyin hojjetadhu naaf hin jiraatu jedheen deebiseefi karaa garagaraan fedhii kiyya gaafatanii ani garuu nan didee. Kanaan ofii isaanii keessa beekannootiin bu'aa hojii suuqii meeshaawwan mana keessaanii hojjedhu anaaf walitti qabu jalqabanii. Otuu ani hin beekiin maqaa kiyyaan akkaawuntii baankii bananii maallaqni irraa bahuu kan hin dandeenye akkaawuntii cufaatiin maqaa kootiin naquu eegalanii. Amma gaa anis guddadhee dubartii geessu ta'e mitiiree bakka hojii kanattis ta'e bakka biraatti dargaggoonni na argan baay'ee kan na barbaadanii jiru. Isaan keessaa dargaggeessi tokko hojii kiyya jedhee hojii isaa dhiisee sa'aatii dheeraa bakkan ani gurguru dhaabbatee nafaan haasaa oolaa. Na jaallachuusaa kan natti hime waggaa 2 duradha. Haa ta'uutii garuu nuffee dadhabee otoo hin jedhiin waggaa 2 guutuu na kadhachaa ture. Si jaalladheeraa gaa'ela godheen si fuudhuun barbaadanaan jedha. Akka isaatti bara jireenya koo namni na rakkiseeru hin jiru. Haa ta'uutii garuu amala dubartii ta'e hin beeku ani immoo isaaf bakka hin qabu. Baay'ee waan na kadhatuuf yeroo hundaa ijaan waan isan arguuf gonkumaa tole jedheen deebiin deebisneefi. Kanaan innis hanga ati jaalallee qabatee yookiin gaa'ela godhatee si argutti sirraa addan ba'u jedhee waggaa 2 na obse. Turtii waggaa 2 booddee immoo dargaggeessi ani barbaadu otoo na gaafatee kanaaf halkan tokkotti toleen jedhee kan hin yaadu akkan isa jaalladhu yookiin immoo barbaadu dubartoota hiriyaa koo ta'anirraa beekee waa'ee isaa yeroo hedduu waan isaan ittiin taphadhuuf otoo ati gaafatee sin didu jedhanii isaanis odeeffannoo isaaf waan kennaniif innis dhufee na gaafatee torbanuma na gaafate keessa bakka kanaatti wal arginu jedhee wal argine sobee si jaalladheera halkaniif guyyaa suma qofaan yaada ergan si jaalladhee nyaannuu gadi naaf udideera yeroo naan jedhu ana caalaa akka inni ana jaallateetti hubadheen jaalala isa waliin hin eegalee. Yeroo hedduu yeroo kiyya kan hin gubu bakka hojiittidha. Suuqii keessa daldalaan oolaa. Suuqiin keenya immoo gabaadaa qabaa. Yeroon ittiin bakka biraa deemu guyyaa dilbataan ala yeroon qabu. Kanaan waggaa 2 oliif na kadhachaa ni ture isa waliin deddeemuu yeroo boqonnaa dilbatan qabu isaaf kennuu yeroon eegalu hafuu anaan waggaa amma kana si kadheen takkaallee waliin baaneen beeknu abaluuf garuu tole jetee waliin imaluu jalqabde miti jedhee yeroon gaafadhu maal godhuree lapheen koo kan jaallate isadhaa siitiin sin barbaadu jedheen jalqabuma na gaafatte irraatii kaasee siif deebiseera. Yoona otoo deemtee dubartii biraa gaafatteetta ta'e gaa'elaa fi yoo barbaade fuutee dhalchuu dandeessa turtee jedheen deebiseefi yeroo kana inni dubartii gara biraa gaafadheen fuudheen dhalchuun natti ulfaatee miti. Haa ta'utii garuu dubartii harka kee harki ishee hojii bare namaan jaallatamtu gaafa kufaltus gaafa dallantus qalbii namaa hawwisiistu siin hin barbaade gorsa kana fedheen miti jedheenaaf deebisee. Kanaan anis situ na barbaade malee anis hin barbaanne hiree gara biraa yeroon barbaaddadhu amma kunoo ifaaf ifatti nama naaf ta'u nama na jaallatu argadheeraa jedheen deebiseefi. Kanaan narraa isaa dhufee baatii 2 naannoo akkasii jaalallee koo waliin yeroon dabarsu balbala kiyya dhufuu didee anis uffee boqodhe jedheen boqonnaa argadhe. Kanaan jaalallee koo waliin yeroo gaariis daddabarsuun eegalee. Haa ta'utii garuu kaayyoon jaalallee koo waa biraa waan darbe waan sammuu kootii olii ture. Yeroo hundaa yeroo wal arginu qaama kiyya tuttuquun gara miiraatti na fiigsaa akkan isa waliin ciisuuf dhuguma isa jaallachuu koo kan mirkaneessuu fi isa waliin yoon ciise akka ta'etti na hubachiisuuf yaalaa. Walii galaan baatii 7 waliin turre. Guyyaa dilbataa yeroo hundaa baatii 7 kana gidduutti hanganni gahutti nan ariifadha. Anis innis beellama gara biraan qabnu wal arginee waliin taphanna. Guyyaa itti nan gaafanne dirqisiisee natti fayyadamuuf hin qophoofne hin qabu. Haa ta'utii garuu ani kanarratti qoosaan beeku. Haatiif abbaan koo jabeessanii na gorsanii na guddisaniiru. Kabaja durbummaa kiyyaa kanan kennu seera qabeessaan jaarsa ergamee cidhi yookiin immoo gaa'illi mana haadha kootti ta'ee haatii fi abbaan koo natti gammadanii qofa kabaja kana argatta jedheen jala mureen itti meera. Haa ta'utii garuu inni kanaaf qophiin turre. Kabaja kiyya fudhachuuf wanta inni hin goone dhagaa inni hin falanne hin qabu. Harka isaa jalaallee nan baha jedheen miti. Bakka kanatti garuu fedhii gonkumaa kanaaf waan hin qabneef harka rabbiitu na gargaaree hiriyoota koo bakka hin taanetti dabarsanii na kennuuf yaalanillee isa dhumaaf jireenya koo keessaa baaseen innis yaalee dadhabee dhumarratti ati kanaan nan gammachiisu taanaan maal naaf goota amala dubatii korkoddeetii dhiirumti siitiin si fuudhuuf si barbaadu yoo hin jiru amala kee kanaanii jedhee na dhiisee. Kanaan anis otoo hin jaalladhu haa ta'utii garuu kabaja kiyya bifa kanaan dabarsu
dabarseen kennu jedheen jaalallee koo kanarraatii addan bahee. Turtiin baatii torbaa suni turtii yeroo salphaan turre. Akkuman jaalalatti jalqabe jaalala gara biraas nama na jaallaturraatiin dhabe. Dubartiin kan jaallatturraa kan ishee jaallatuti yoo heerumte bareedaadha jedhama mitiire. Ciruma guyyaa tokkoofillee dargaggeessi waggaa 2 na jaallachaa ture waa'ee waliin ciisuu natti kaaseen beeku. Seera qabeessaan jaarsa ergeen si fuudhanaan jedha. Ani garuu irri na jaallate natti siqe kamiyyuu haala kana naaf guutee na fuudha waan natti fakkaateef qabxii guddaayyuu ta'ee natti mul'anne. Erga inni kuni ana biraa deemee deebisee namammoo dabaree koo dargaggeessaa ana biraa deemee jaallachuun eegale. Haa ta'uutii garuu yeroon koo darbeera barfadheera. Yeroon ani isa jaalladhuu fi akka inni na bira dhufee na waliin haasa'u akka durii na waliin oolu yeroon barbaadutti dargaggeessi duraan na jaallatu yeroo cidhaa yookiin immoo gaa'elaa isaa raawwachuuf torbee 2 isaa hafaa. Jaallatee fedhii otoo hin taane ani wanta abdii isa kuteefi kanaan isaafillee abdii kutadheen hiree rabbi naaf kenne hin dhabu jedheen otoon taa'u akka borii fuudha akka har'aa galgala xalayaa waraqaa A4 yookiin immoo lummuxii doseen garaagaraa itti barreeffamu irratti abbaa fuula 15 irratti waa'ee koo hagana jaallachaa ture hammam akka inni na barbaade jireenya isaaf barbaachistuu akkan ta'e gaa'elli isaa ammatti deemullee guutuu akkan taane jaallatee fedhii otoo hin taane jaalala kiyya jalaatii baqachuuf gaa'ela kanatti akka seenu baasii guddaa akkatti baasee seera qabeessaan fuudhaa akka jiru. Haa ta'uutii garuu gaa'elli kuni garaa nagahaa guutummaa guutuutti jireenya naaf ta'a jedhee itti seenaa kan jirre barreeffamaan naaf qoode. Halkan banee dubbiseen imimmaan lakkuun ija koorra lola'anii amma ani nan isa barbaada ture. Keessi koos isa jaallateeti. Dhuguma wanti na taasa'aa ture sirrii akka ta'e erga inni narraa dabahee cidha godhachuuf guyyaan tokko isaafee sirriitti naa galanii. Haa ta'uutii garuu guyyaan borii guyyaa gammachuu isaadha waan na ta'eef isaaf gammachuu anaaf immoo gadda ta'ee hojiillee cufeen mana cufadheen bu'aa oolee. Jaalala kanaaf ajaa'ibadha. Yeroo barbaadamaniti namaan dammaqxu erga namni namarraa deeme immoo bu'aa bahii garaagaraa namatti argisiiste deebitee kaati. Yeroonni na jaallachaa tureti ani jabeesseen ofirraa fageessaa dubbisaa laayyootti ilaalaa turus haa ta'uutii garuu nama gaarii nama gaa'ilaaf ta'e akka ta'e anarra darbanii haatiif abbaan koo hubatanii maatiin isaallee gaarii akka ta'an nama gaarii akka ta'e maddiidhaan na amansiisuuf nattaasaa turanii. Guyyaa cidhasaas narratti baranii maaliif hojiin banne jedhanii nan gaafanne. Sababiinsaa immoo bakka dhukkuba koo isaanu baraniiru. Maal godhu amma bakkan fuudhootiin dhabe. Kanaan gaddeen aareen gara qalbii kootti deebi'een hojii koo hojjechaa itti fufuun eegale. Jireenyis baay'ee na jibsiise. Fuudheera gaa'ela godhateera qalbiin koo garuu irra deebi'ee waa'ee isaa yaada. As deebi'ee immoo jaalalleen kiyya baatii 7 waliin yeroo gaarii dabarsine maqaa kiyya balleesse. Kabaja ishee fudheen ulfooftee naaf dahi jennaan diddee ulfa ofirraa baastee jennaanan dhiisee jedhee maqaa koo balleesse. Kunis hadhooftuu gara biraanatti ta'e. Akka qoosaattis yeroonni garaagaraa na barbaadu eegalanii maal ulfayyuu ofirraa baasteetta miti isa kamimmoo akka dubartii durbummaa qabdu ol ufu kubdaa jechuun natti dhaadatu. Kanas danda'eema jalan darbe. Dargaggeessi kana dura na jaallatu fuudhee baatii 4 erga fixee booda guyyaa tokko mee ammoo anu fuudheeraa waan keessan jiru sitti naasa'aa guyyaa tokko na beellamiitii guyyaa boqonnaa kee bakka ati barbaaddeeti wal arginaa jedhee na gaafate. Anis lakii kanaan boodee waliin dhaabbachuun qabnu atis bakka kanatti argamuun qabdu gaa'elli kee rakkootti seenaa nama si jaallatu nama siif jiraatu qabdaa yeroon jedhuuni dhugaa jireenya koo sitti naasa'aa. Dhuguma akka nama waggaa 2 si jaallateetti miti akka nama guyyaa tokko si beekeeti rabbiin sodaadhuutii tole naan jedhee na gaafate. Anis tole jedheen guyyaa dilbataa mana amantaati isan beellame. Mana amantaa keenya manneen balbala hin qabne manneen awwaalchaa ta'an hedduutu jira. Isa tokko keessa seennee boo'ee hirqinfatee yookiin of hin ajjeesa malee jireenya kana jiraachuun barbaadu. Haadha manaa kiyyaaf homaa miira tokkollee hin qabu. Isheen na jala ciistee kanan yaadu siitiinidha. Akkanani waggaa 2 si jaallachaa turellee waan beektuuf kan itti seenteeti. Isheenis gadditee ni boossii. Ijji ishee imimmaaniin miidhameera. Mana kiyyatti maatiin koo akka dhufan hin barbaadu. Hiriyoonni koo mana koo dhufanii akka durii na waliin akka taphatan hin barbaadu. Maaloo jireenyi kiyya guutuu kan ta'u har'allee siinidha. Kan sirratti dubbatamaa jiru kuni dhugaayyuu haa ta'u nan fudhadhaa. Ulfas ofirraa baasii. Anaaf ati kanaan olidha. Maaloo sin jaalladha. Sababa keeti gaa'elli koo jeeqameera. Nagaa argadheen jiraachaan jiru. Ofirra darbeen haadha
manaa koo na jaallatu gaa'ela kiyyadha jetee maatii ishee dhiistee na wali jiraatu miidhaan jira. Guyyaan ani ishee waliin ciise lakkoofsa qaba. Hiriyoonni ishee yeroo dhufan yeroo boossu yeroo imimmaan ofirraa xaragduun ija kootiin hin argaa. Maaloo maalaa godhu falanaaf malii jedhee dhiiga boohaa fuula Rabbii duratti mana amantaatti na gaafate. Anis akkanan jedheeniin sirriidha yeroo ta'e anis miira siif qaban ture. Haa ta'uutii garuu amma gaa'ela waan godhatteef gonkumaa gaa'ela kee keessa seenuun barbaadu. Amma ati nama biraadha. Anis sobeen jaalallee qabadheera. Jaalalleen koo immoo jaarsa ergachuuf haala mijeeffachaa jira. Ani yeroon gaa'ela dhaabbadhu wanti hundumtuu kun siif dhaabbataa. Kanaaf obsii jedheen isa hime. Dubbiin yookiin immoo haasoon keessa kiyyaa garuu inni dhugaan kana miti. Anillee baay'ee san jaalladha. Baay'ee isa jaalladheera. Kan duraan nattaa sa'urraa nama biraa ta'ee natti mul'ate. Kana natti dubbatee baatii tokko booda wanti jechaa ture dhugaadha. Haadha manaasaa waliin walitti bu'anii qoricha liqimsee lubbuusaa balleessuuf murteesse. Rabbi gargaaree mana yaalaa deemamee lubbuunsaa hafuu dandeesse. Kanaan yeroo lubbuunsaa deebitee of barutti ani lafa kanarraa abaluun jechuun immoo anaan hanga isheen jirtutti nagaa ta'een jiraachuun danda'u maaloo nan fayyisiinaa jedhee boo'ee kadhachaanii ture. Yeroo kanatti haati manaansaa bira turte. Baatii 5 guutuu si kadhadheera. Ati qalbiin kee ammallee si waliinidha. Beenu deemii ishee fuudhii kanaa ol si waliin rakkachuun barbaadu jettee mana isaa gadhiistee maatii isheetti galte. Baatii boodee mana murtiitti dhaabbatanii waliikuuf piroosasii eegalanii. Eega kanaa innis akka durii deebi'ee bakka durii isaa dhaabbatee na kadhachuu jalqabe. Anis deebii koo tole jedhee deebiseefiira. Haa ta'uutii garuu maatiin kiyya deebisanii isaan ana biratti arginaan takaa namni gaa'ela keessa seene diiguu yookiin immoo dhiisuu jalqabe. Isa boriillee sababa uumee dhiisuu danda'a. Gaa'elli takkaa dhaabbannaan adda ba'uuf sababiin hin barbaachisu. Gaa'elli gaa'elumadha. Gonkumaa isatti hin heerumtu. Hangam inni si jaallatus atis jaallatus haa ta'uutii garuu inni takaa carraasaa yaaleera. Hin ta'uu nama takaa fuudheti hin heerumtu. Siitiin akkatti guddisne nutu beekaa jechuun haatiif abbaan koo na didanii. Kaleessa gurbaa kana naaf jaallachaa turanii erganni gaa'elatti seenee deebi'ee garuu na didanii. Waan hundasaa wantoota namni isinitti hime isaanitti himnaan gonkumaa hin ta'u. Gaa'elli nagaan qulqullummaa barbaadaa. Gaafa rakkinni dhufe wal dhiisanii walirraa fiiguutu namatti dhufaa. Kunoo anaaf abbaan kee anis dhiira gara biraatoo hin beekin innis dubartii gara biraatoo hin beekin walitti dhufne rakkoon garagaraa dhala dhabuu dabalatee nu gidduutti uumamus Waaqni garuu gaa'ela keenya eebbisee qulqulleessee guyyaa tokko otoo waliin nuffiin situ dadhabaadha otoo waliin jedhiin waliin nu jiraachiseera. Gaa'elli qulqullummaa barbaadaa. Dhiira haga lubbuu isaatti si jaallatu qulqullummaa hin qabnetti heerumuu keerraa dhiira sin jaallanne si ifatu qulqullummaa qabu haa ta'uutii garuu gaa'ela isaa eeggatutu heerumuu siif wayyaa jedhanii na didanii. Amma wantan godhun dhabee maatii koorraa guddisee koorraa yaada koon adda yoon godhe akkatti si guddisne akkatti si kunuunsine naan jedhu. Dabalataan miira kana yoon argisiise immoo ormummaa ishee argisiifate naan jechuullee danda'u. Mee obboloonni koo hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan karaa kana bahi kana godhi jedhaatii yaada keessan naaf qodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa kan obboleettii keenya isiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada jajjabinaa kan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi gorsaanii jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaata. Hanga yoonaatti isinillee yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee chaanalii kana akka jajjabeessan kabajaan isinin gaafadha. Akkanumallee namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan ergachuu barbaaddan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiisa Shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.